Guyyaan har'aa Janawaarii 24 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Bahaareen Diinaar, Joordaan Diinaar, Kaatar Riyaal, Dubaay Diraam, Saawudii Riyaal, Kuweet Diinaar, Yuuroo, Awustiraaliyaa Doolaara, Paawundi Sterlingii, Ameerikaa Doolaara, Oomaan Riyaal, Israa'el Shekel kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiin haftaatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Share kan gochaa jirtan, laayikii kan gochaa jirtan, koomentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan na qaqqabaa jira. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Isinis akkuma na jaallattan baay'een isin jaalladha. Isin kabaja iddoo guddaan isiniif qaba. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura akkuma duraan gochaa turre gaaffii obboloonni nu gaafatan deebisna. Gaaffiin tokkoffaarratti obboleettiin tokko na gaafatte akkas jedha. Birriin Joordaan 250 Dubaayitti meeqa ta'a jettee obboleettiin na gaafatte. Joordaan diinaaradha moo Ameerikaa doolaaradha moo? Isa kana naaf ibsu obboleetti kiyya. Joordaanii amma fakkeenyaa fi obbolaa keenyaa fi Joordaanii Ameerikaa doolaaratu kaffalamaa fi akkasumas Joordaan diinaarri kan kaffalamuuf hin jiru waan ta'eef isa kana ifanaa godhii siifan deebisaan siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin inni itti aanu galatoomi lubbuu jabaadhu si jaalanna. Dhiifama gaaffii kana naaf deebisi. Maallaqa moobaayil baankiin tiraansfer gochuun hin danda'ama Itoophiyaatti. Yoo danda'ame immoo qarshiin inni kutu jira jettee obboleettiin na gaafatte. Eeyyeen hin danda'ama. Qarshiin inni kutus eeyyeen hin jira obboleetti kiyya. Qarshii meeqa akka inni kutu hin beeku malee moobaayil baankiidhaan tiraansfer yeroo gootu birriin inni sirraa citu jira. Hin danda'ama siin jedha obboleetti kiyya. Siif deebi'eera jedheetanii yaada akkasumas Iraaq diinaara obboloonni na gaafatanii Iraaq diinaara weebsaayitii irra barbaadan jira. Argeen jira garuu sirritti hin amanne jechuudha. Maaliif Iraaq diinaarri tokko qarshii Itoophiyaa tokkoyyuu hin guutu jechuudha. 0 saantiba 20 wayii naa fide. Isa yeroon irra deebi'ee ilaalee sirritti wanti sun ifanaa ta'in isiniif dhiyeessan isiniin jedha obbolaa kiyyaa. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 131 saantiba 16 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 saantiba 74 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 saantiba 73 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 259 saantiba 49 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 205 saantiba 93 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 198 saantiba 38 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 saantiba 00 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 180 saantiba 01 sharafaa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 saantiba 50 sharafaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 190 saantiba 18 sharafamaa ooleetiniin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas
Kasumaskara baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 0.6 sharafaa oleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 621 tuqaa saantiba 29 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 97 sharafaa oleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa oleetiin jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 72 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 03 sharafaa oleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa oleetiin jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 268 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 494 tuqaa saantiba 91 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 505 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruppiin tokko 2 tuqaa saantiba 08 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.